Kamu kami memang kami pakainya. Amma nafu tare. Kam? Haji dalan nafu dille na mani jattu. Amma mo beite nafu dukat. Berasi bulung kaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kam nagaya fayyaa jirtaniin isinin jaa nuti isin jirraa baga jiraattan. Arraan tana baar maal nuuf qabatee dhufe jechuun keessaniin oolamu. Viidiyoo dheengadda balloon michiyyoo haasoysiisee ililli akka nama iccitee keessaa baasuutti haasoysiisee sababa sanitti balloon viidiyoo gaddiisee fatiyaalleen naafi siiddoo aarri dhufee akkasitti waan kana quba qabdaa yookaan sirraa hin deemaa takkaanarraa deemnaan jette dubbiin san rabshaan itti uumtee jechuudha. Sababii saniin hadhalmaanii manarraan baasu jee ani manarraa ba'ee arraan tana bakka ililleen jirtuttiin deema. Dhaqeetiin mee akkuma balloon kaameraa kaayee haasoysiise san anilleen dhaqee dhugaanaa fi siidduu jiru. Taisiin balloo hojii haasoyte san fuula keessan dura kaameraa dhooysaadhaan gaafadhaa dubbiin naa fi siidduu ni jirti moo hin jirtu baarisii ni jaalata moo hin jaalatu lakki kanuma mana fideemo wayitu idduu jira waan jiru viidiyoo afaan isiirraa ba'u yoo naa mijaa'e waraabeetiin isinii gadhiisaa arra isinii gadhiisuu baadullee yeroo biraatiin isinii gadhiisaa saniifuu hanga dhumaan na waliin daawwadhaan afeerraa teenyaa galatooma. Akkasii daawwattoota kiyya kunoo kaameraa kiyya qopheessee taa'ee eeguutiin jira ilillee yaameetiin jiranii dhufti saniifuu gaa mee waan jiru hanga dhumaatti nu waliin daawwadhaan afeerraa teenyaa galatooma. Bani mana sih? Salam alaikum. Waalaikumsalam. Kan. Saya. Saya. Dah. Kau? Saya. Mana tu? Entar. Turut apa? Entar mana deh? Dah. Zam ada bahasa kara. Mau lu dah tadi dah. Doa wanni siapa? Saya. Mal ya, ti mal asal jirta ballo jimal jette mal asal. Besete. Ati mal dubbate mal wanni ati asal itu. Quanto kan dubbane kan? Mal dubbate ya? Wada kan dubbane. Echum ballo jonne asal itu jirta. Quanto kan asal ini? Akamti? Kan mati. Wada kan asal ini. Ini mal sigafate mal wajah asal. Quanto kan nangga kan nere? Wada kan nangga kan? Saya makan kisah kita. Isa shakku miti ani san shakke ne. Si finni wa wajja so itani jira. Yuta wanta ko jina so ni. La kana je ni ji to mai male indo isin wana jaso ita wana jaso ita na time jira wan jirunda. Isa settima. Na time jira. Settima wanta ko jina so ne kha isa takana. Manu mahiyati maro jaso ita. Yomsi? Yom sai dio to jina ni. Wajina so ne. Mana? Enggak sih ini jina ini. Jina so ne. Na so ini. Akamti? Kan mati. Isa bilbile ya amure. Ya mira ya tasma na so ne. Wan mullata wan dagema in kadin ballon guyya sanna bilbile na teme. يا أخي فرق البليس التام فرق معنا التام وأنت كنت جناس الناس هنا. وأنت كنت جناس هنا. إذا وجه هذا يستوي ما له يستوي. أكمل ما له يستوي. أكمل إسانجة تسان كان بريتيس جي. وان إسانجة تسان. اسمه غافت لو كان وان جيسان نانكو. أتيم بعدين مية كذا لقي يرتامي. كسمة مرة. إبرة كذا لقي عرفت رتي mana sih video? Pati umur berapa? Ya sih video mi. Badi ya kalau teka. Rakin aku badi badi jadi mana kan? Rakin angkab. Rakin aku badi ya kalau awin sih video. Nafi bari tu anak kana jira itu tu jenas ini. Hemus mana ada orang nam sih tu ni. Bare tu mana wis kerem. Ati mana nagabat? Mana gabat? Arken sih gabat dah. Ma tuh game teh setia aja. Antin naso ini. Aso itu ha.
Ani waa takka itti naasoo. Bishaan jaawutu taa'u kaasaa jaalla. Isiititu dura waatti meesatti. Fakkeenyaaf bara wanni himu naamti yeroo dheeraa ol beeku. Akkasumas bara akkasii. Obeene. Akki isaan jette sun ka amma yeroo ammaatti nu iddoo ni jira. Fakkeenyaaf amma wal fuunsiin fuudha akkana jechuun je'ee manas akkas jeetiin si fide. Balloon akki ati jetteen baar naafi baar wal jaalannaa dhugaadhaa na fuudhu deema akkana ammaan itti heerumuu deemaa jettee wajjii haasofte. Ani waa'ee inni naa himarratti himeef malee waan takka hin himneef. Laalamma baarna jaalataa baarniin jaaladhaa fi beeki fixannee wal fuudhu deemnaan gargari. Fixannee wal fuudhu deemaa hin jechuu. Akkas hin jennee. Jennee. Fakkeenyaaf naati akkana baarri ni jaaladhaa illee fuudhuuf hin deema jaa dhugaadhaa naan jeefeef dhufee manatti natti haase. Mee waa'een jaalalaa kanaafis dubbiftu kun yoomirraa. Fakkeenyaaf waan amma eegalamee amma lafaa keenya. Turte egaa waan amma sadii duraati. Waan amma sadii duraati. Waan amma sadii duraa san dubbanne dhaabbatee ture na fakkaate. San boodaanatu dacheen si dubbisee qalabatii si godhate. Samii san aara keetiin itti seene malee jaaladhee teemti. Ati nama biraatti jaalallee galtee miidirra banaaniin. Akkam haara biyyaa. Waa osoo wal jaalatu jirru kaanii fi nama achi jaalallee galteessa. Fakkeenyaa sun akkas ture. Eegas boodanaati eega dachee fi ati wal jaalanne dacheen ni jaaladde jee qalabatii si kaayate booda. Obbolummaa wal dubbisuu malee haasoo inni jaalalaa naaf si iddoo wayii ture. An jaalalmaa na dubbisu jirtatti hin qofamu. Jaalalmaa na dubbisu jirtatti hin qofamu. Eegaa fakkeenyaa ogumsi dubbisu akkanaa baarranii bakkuma duraanii saniin jira ammallee sumaan jaaladha wayii naan jette. Jirtii dhalaan akkanaa nama dhiiraan jaaladha namatti himatti. Hin himattu dhalaan. An akkamittiin beekuu danda'eere ani edda dhaabbannee saniin quba qaba. Dachee torbaanuma san qalabatii si kaayee dhiisuu qeetii. Geessan malee gaafuma san gola garreechi booda walumaa na garree dachee. Duuba bal'oodhaan wayii kan jetteere amma wal jaalannaa naaf inni ni jaalataa anis ni jaaladhaa jetteen. Wal jaalannaa amata sadi duraan jeen ammoo wal fuudhuuf yaanaan jeen. Duuba walii galteen wal fuudhaa amma antanii siin fuudha jee walii galee ni jirti. Maal dubbatti naaf itti wal fuudhuu dandeenyu? Wal fuudhuu hin dandeenyu miti ilaala namoonni si gaafachaa jiru. Takkaa ilillee na jaalatti ani hin jaaladhu miti. Ani ilillee fuudhuu hin deemu maaliif wal fuudhuu deemneetti miti. Garuu walii galteen akkanaa jiraachuu qabdi dura akkasuma na fakkaata. Akkuma na bira jirtu si biraas jirti jeeti gaa. Akkuma na bira jirtu si biraas jirti. Bareeda amma duuba kanii anaanuu hin ji'in waan ati dubbatte san balloon si qofarraa baasee nusi. Miidiyaa irra gadhiiseeti achirraa namni waamee ka'eechuu jira. Miidiyaa irra gadhiisu sababa hin beekaan dhugaa. Baariillee fuudhuuf deemaa fatiyaa irratti kanaa odoo fatiyaan quban qabne manuma kaayateeti manuma fuudhuuf deemaa jedhanii balloon iccitii san sirraa baasee akkas jeekka waan amma jirtuu gooteetti himteeti fuudhee gallakkisu jira. Viidiyoo gallakkisee. Himee kan gusanis gitee baara kanaa fi kana jaa inni nu waamta kana dho'isu saayiba kiyyanaa himiiti. Dhageetti tajeetiin amata sadi tura wal jaalannee dhugaadhaan jeen. Duuba fakkeenyaaf kaa'ee isaan guyyaa akkas jeessa qoratu bahar naa himee jira ogguus hin jiru. An nama jiru yeroo saniif mana jiraachuu baadduus ustee waan jirutti dhiiftee taa'amata meeqa dura haasoo dhiiftee bahar balloon akkana jeessiitu kana jeetti himee maaliif naan hin jiru. Yaadanne gaanne atoo himtee fi maaliif hin irraa sareenis ni mare. Mo'anaa beekan jetteeti. Akkam naa beekani. Jechuun baararii fi ana akka inni waraabu jiruu fi akka kaan akkamittiin isa beeka. Baarii fi ana hedduu jaalala duraan turte san haa beekanii. Beekuu qaban namni hundinuu. Jechuudha. Beekanii maal akkanaaf itti wal jaalannu tureenis. Beekan akkasi beeksisi taare waan ammaa gooteeti fakkeenyaan ammaa yeroo ammaa kana waan fuudhaa keessa hin jiru waa'ee fuudhaa quban qabu. Akka nama tokkotti duraanillee kaan jamaatti anarrallee sin dhiifne jaartii sadaffaa na godhadhu kanaan jechaa turte sanniin beeka. Wanni kun immoo waan akka qoosaatti jettu na fakkaataa ture. San bira dabri ammatti anaa waa'ee fuudhaa kana keessa hin jirre kan akkana jettee gabbaasuun dubbiin tun miidiyaa irra dheeyitee miidiyaa irra jirti. Maaliif waa'ee fuudhaa keessa hin jirreeti? Amma na fuutaa sin jirtu jira. Amma na fuutaa? Akkam amma na fuutaa naati naaf sidduu walii galteen akkasii ni jirti? Ammoo walii galla haa kanaaf. Ammoo walii galla?
eebar kanumaan si jijjiiru ana wajji osoo dubbatiin maaliif bal'oo hojii viidiyoo awwaanuma duree jirtu nimeef bal'oodha inni dhufee akkana jee baaruu wanta akkana nan dho'itu maaliif mana kana si fida akkana illee fuudhuuf fidadhee naan jee jira himii naan jee waan asii jirtu jiru ammaa miti dureen wal jaalannee jirra jeetii nimeef malee waan amma jee nimeef hin qabu waan amma jee nimeef hin qabu ammoo duree wal jaalannee jira wal jaalannee turre si fuudhuuf ammoo wal fuudhu yaanaa jeenu haati magaalaan guutuun aanaa beektuudhaa fi waan inni anuu quban qabne tana haatitti wal quban qabne bal'oo hojii viidiyoo waraabdee akkas viidiyoo maali fakkeenya akka nama guyyaa sanam tokko mana kasin jira beere kee amma fakkeenyaati yoo na jaalatte anillee yoon si jaaladhe nama bultii qabu ani jaalalatii yaafii teessan duraan namni mari'adhuun haadha mana kiyyaati akkana isii tarniin jaaladhee fuudhuun fadha jeetiin ittiin ati odoon ansi quban qabne odoo ta duraanii sanaa jiraattu ammatti waan kanarra wal quban qabne bal'oo hojii viidiyoo waraabdee hogguu gallakkifte viidiyoo maali bultii namni takka balleessee takka hin jaaru beek bultii santeen balleessee eenyu viidiyoo waraabdee fakkeenyaaf waan inni odoo naasiiduu mariin tun hin jirre waan duraa nama sadii duraa qabattee waan saniin akkammaa gootee hogguu amma sadii miti kudha sadii duraa yoo taate anni naasawaa naasawame viidiyoo eenyutu nurraa mara siifi bal'oo viidiyoo mara am video argemo kamera dura taayitiin video mare kamera dura taayitanii haroitanii viidiyoo baariin jaaladheettee hojjaate video san agarsiise jaan kamera maa nagarree naaf isa bichoo mana keessa jira iccitiin si gaafa dhaawa nam tokkotti sin dubbadhu akkana naan jee naa himi naan jee himeef ati viidiyoo nagarree eessa jirti bal'oon viidiyoo guutuu harkaa qabu nagarsiise eessatti kamera agareen jechuun kaa viidiyoo namni beekuuf itti walii galtanii waraabdan anuu quban qabu dura anaan jechuu qabda viidiyoo waraabame maaliif waraabame viidiyoo eessa jirti mee bal'oo bira jirta haa waraabu haa dubbatu hojjee jira akkam tolche haqa kiyya bal'oon baasee jira kanaas maal jee baase naasi zallame na zallamtee jirte akkam jeensi zallame osoo na si jaaladhu na dhistee nama bira jaalattee walitti ettemi amma haa namni hundi bara sun ammas sadii dura fakkeenyaaf amma sadii amma kudha sadii dura yoo ta'e naati ammas sadii an sababaan nama jaalachuu irratti sin dhiif amma sadii miti amma sadeen saniif asiddu baar nama jaalate kaati yattu yeroo gabaaba duuba jaalalti gaafa sanii jaalala ammaa ni taati ni taati annaa jaasoo jirta na dubbisu jirta akkuma gaafa sanii tani na jaalatte jeeti jaala akkuma gaafa sanii na jaalatte jeeti jaala namni hogguu nama jaalatu waa'ee jaalalaa walii ibsachaatti yaanta dureenu siin fuudhisee jirtuuni fatiyaa siin mareessifetta ni mareessifettare fatiyaa maaliin mareessifetta fakkeenya odoonanii bar laala nama rakkoon siimu yeroo tanatti ililli an siin jaaladhe siin fuudhaan osoo jiraatte an fatiyaa jaartiiti jaadha mana kiyyaatii ni namansiisa isii duubaa waliin godhun qabu odoon anuu quban qabne ati mana kumaa keessaa teessee dubbattee viidiyoo waraabdanii fatiyaan agartee namni hundi arkee jira ati viidiyoo waraabamte san iyyateetiin arkeetiin jira kaya akkas jechuun amma bultii balleessu odoon ani sitti himin san diigu fakkeenyaa sun akka maal jechuudha خلاص وان مدري انا سباز بتسمم داو بلون نقا في جباسي ترى بغور عم تيجي اما دين سباز اكو بانك فيديو سنه كاني ورا بنا سبت ترى كم استرا ميغا بتندي نم تقطني مجيدي نهم سيسه تلاني لينمو ايغا ورا بجرا بغا ورا بغديسي بيخن نم اكم بيخن ها بيخن يدا كان بتول جالن كان بتول جالن ايه wal jaalanna nama siin fuudhee jeessu dubbisatiin jira. Ni siin fuudhaan an jenne namu dargana wal fuutaa siin jiru jira miti. Harka namni hundinuu fatee ammoo deemteeti madeesse. Akkam? Illiin fuudhu deemaa jettan. Illiin fuudhu deema. Ati waan kanaan beekuu dura qaba moo bal'oo beekuu qaba? Abbaan fadhaa beeku abbaan fadhaa adiisu feetoti beeki fadhaa beeku. Foonii kun akkatti ta'uun siima. Namni tokko wal dubbisee walii galee yeroo tana jee itti qabatee foonii san dhufa. Awwalummaa mana keessa na fiddeefu na fuudhu deemta jeetiin na fidde. Foonii mana keessa na fiddeefu na fuudhu deemta jeeti. Guyyaa samaa fiddee na fuudha. Ani na fuudhu deemta jeeti. Akkam? Akkanumatti na fuudhu deemta jettee murteessita? Haani beeka. Akka duree wal jaalannu sanitti wal jaalanna jeeti jaalan. Antan gaafachitanii qabatee jira. Kan gaafachitanii qabatee jira. Illiin fuudha jeesi dubbisee itti yaadee fatiyaan amansiise. Fakkeenya akkanumatti. Amansiise deema. Amansiise. Jeetii mi amansiise amantan. Maal amansiisan amma? Fatiyaan amansiise taree illiin fuudha jettee gaafate. Aslan fatiyaan wayii haadhateeti kan hin fudhettu.
Ani fudhaturi. Eh. Fakkeenya takka fuudhu illi fuudhu jechaan bultii yaada ilmaanii isii hojii Si beekata moo bultii tana? Naa si beeka moo fatee si beeka? Si beekata. Akkam laa waan takkaa jira. Si fuusisaa jettee tafeete na fidadhuu siin jettee mi? Kalas akkana fuudhuuf hin deemaa jii gaafa dhuure. Fuudhuuf hin deemaa jii gaafa dhuure. Waa'ee kanaatti dhiisii ammati gabaabdu ture viidiyoo inni waraabsise maali bal'oo hojii? An viidiyoo qubaa hin qabu baga waraabamtus maal? Akkam baga waraabamte? Hayyaa beekani namni hundi gaddisiin daanuu eega isarra jiraattee waraabee jiraate haa gaddiisu tuba isaarratti rabe. Tuba isaarratti haa gaddiisu? Haa gaddiisu haqaa baase bal'oo. Haqa kam jee baase? Hayya. Ambar miidiyaa irratti ati namni ana harkuuf ol baasuuf si jaaladhee sin fuudhu. Yoo itti olii galleen si jaaladhee si fuudhu. Egaa jinarraa beekuu diddeetu wal jaalatan beekni rek. Ati amma siraa kubaan qabuu jechuun jirtaa bara. Yaadni kee namni anaa beekuudha. Ati amma kubaan qabuu jechuun jirtaa bara. Ani kuban qabu kaduraanii kuba qabu malee yeroo dheeraadhaan. An kubaa qabda yeetiin usee taa'u jiraami. Bal'ummaan sanuu kakayleeti. Akkam kakayri? Dhufee baarii tokko naan jee ati hin jennee jettaami. Naa himee jira naa himee jee na himsitee bira dirqidhaan. Haa beeku uree namni hundi kana. An dureen himuuf illee kan. Dureen himuun kaane? Bal'oo wajjin akkas jettee haasoyitee viidiyoo waraabuu saniitu na dhibe. An bal'oo wajjin viidiyoo waraabnee sijjee viidiyoos kuban qabu. Eega waraabamtee baga gallakkifamtee amma maaliif kana na gaafachuu jirtati? Maaliif kana na gaafachuu jirti? Wanni kanas gaafachuu jiruuf kaan wanni kun ammatti ilillee an siin jibbeetu siin hin jiru. Siin jaaladhu siin jechuutu hin jiru. Intalti dhalaata kan namaa siin jaaladha namaan jettee osoo siin jaaladha siin jee amma duraan siin jaaladha na fuudhi siin jaabar. Amma ifiif namatti himtee mana ilillee hin jaaladha jettee namni dhufee natti himi. Nama tokko hin jaaladha jenne annaa fi ati amma dura eega dubbannee dhaabne dhaabbame ittiin beeka. Eega viidiyoon jiraatte gaafa bal'oo sanas wayii kijibaa hin kijibu. Wanni inni jees ni jirti tanii nan jees ni jirti waan irratti himeen qabanis. Waan irratti himeen qaban. Siitu ilillee hin jaaladha fuudhuuf hin deema tanaan mana fidaddeettiin. Saniifi sanitti himeen. Sanitti himeen. Anu doon siin hin jenneen bal'ootti hima. Man beeka gaa jetteen gaa. Amma waa hunda achuma dhiisi. Ayya. Maal naatu siin taane maal na gaafachuu jirta tana hunda. Naatu siin taane. Dhagaye jecha kiyya akka maleetti hin fahmin. Naatu siin taane miti. Ani ati intala bareedduu tanaa wanni naan taane siin duubi hin jiru. Garuu immoo dhugaa jiru kanaaf sidduu jiruun suma afaan keetirraa baruufadha. Kalaas ka dhugaa jiru kanuma amman taammaa siin jirtu hin jiru. Dureen wal jaalanne eegatti nama biraatti hojii eegaltee dhiise. Aya akkasii miti. Tamaam waan dubbatame kan ammaas sii tokkotti dhaamsitu beekaa bal'oo sanit dhaqi. Naafi baaraan ka duraaniitiin siin jee malee amma waliin jaalannu anis baariin jaaladhuu jiite. Maaliif hin jeebita? Eeman jaaladhu. Jaalattu ammati. Ani siin jaaladha. Barsii tanii jaaladheettee haasoite. Hin jaaladhu amma Sii tura jee haase. Akkam? Sii tura bal'oo sanitti. Ani naasoo inni deebitee gaafachuu dandeessa. Sanisaa. Bal'oo sanitti eebi. An doggorattiin siin jee waan duraaniitiin jee waan ammaatii miti jiifiti. Akkam? Egaa. Maaliif hin fixa? Ani ammaa siin jaaladha. Dureen wal jaalannee dhaabbattu samma haaraan kaatee jirti. Harkami kaatee haratti? Haaraan jaalatti santeenna jirtiree maal qabu? Amma dureen sirraa usee mi amma ifiif naqa isaa fidu jirtaa? Akkam? Ati maali? Bar laal aanana jida jaanee hanga qabanii si geessisan hin beektu? An dubbumaan teetu naa galutti An bari ta'u dhalaati siin jaaladha. Ijarraa nama beeka namni nama jaalladha. Nama jaalladha. Barmaana jaalatta siin jechuutu jiru ani. Anuu amma waan kanaalee an quban qabu maaliif dubbattaadhaan gabbaatee? Yeroon tuni yeroo itti gabbaatee sitti gabbeetti badee fi mara dhufee akkana baaroo kana jaati kan maal Tamam kanarraa amma bal'oo dhaqee wanni siin jiru bal'oodhaan wanni hin jeessan waan duraaniitti malee naafi baara akkana jiru waan anuu naafi waan qabne wanni dubbattuuf hin jiru. Laanjuuni adda dawuleetiin gadhiisii hojaan yoo waraabee fiidiyoon guututti isa bira jiraatu taate gadhiisii jaana yuutuub irratti hanamu argu. Hanamu argu? Akkam ta'u barbaada? Hayya akkanaaf ta'uudhaan naa beekani. Baadha geelaa. Ani maalin dhala? amata sadii guutuu obseetiin eeggachuu dangahan. Obsaan na goromsaan dhuga jaan. Maal obseeti? Hangati nama kaanii hojii deemte kan kaanii hojii deemtu obseetiin taa'u jira miti. Waxiyaa biyyoo. Akkam? Akkana gaa. Akka kee akkam tuba? Haqaan ilaamata sadii wal siin jaaladha naan jettee nama sadii tura siin jaaladha naan jettee mi? Gaafa wal fuunaa jennee wal ta'an deebitee nama biraatti hojii eegalte. Duba ammoo akkami mee akkami fakkeenya? Amma na fuutare. Akkam? Hayya dhalaan na fuudhillee namaan hin jettu amma immoo beektee na fuudhu qabda. Beekasi fuudhuun qaba?
يلا خياتي ما هم ده هو بابو سينجل جا إيه سنة قجلت قاي خرمنا دين سينجل جا تنمام نعم تيو درينو قاي أجايبك أبدتي أجايبن قبول أجايبك أبدتي قوتو تمنى مين